Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosiisaan. Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa, kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosiisaan yommuu ta'u, sagantaa keenya har'aa keessatti waa'ee talaallii fi barbaachisummaa isaa kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha. Talaalli jechuun maal jechuudha? Isa jedhuuf qorichoota afaaniin yookaan lilmeedhaan daa'immaniif kennaman ta'ee kan madinummaa yookaan immuniitiin daa'immanii tokko dursee dhukkuba akka ofirraa ittisuuf gargaaru yookaan cimsudha jechuudha. Egaa talaalliin kun daa'imman dhukkubaan akka hin qabamneef, daa'imni tokko dhukkubaan akka hin qabamneef dursee madinummaa farra qaama alagaa ta'e yookaan antiboodii ta'e akka inni oomishu, akka inni dhukkuba ofirraa ittisuuf kan gargaaru dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu daa'immanii akka uumamu yookaan qaama keessatti akka oomishamu, antiboodiin akka uumamu yookaan immoo farri qaama alagaa akka oomishamuu fi dhukkuba ispeesifikaalii yookaan immoo addumatti itti talaallii fudhate sanaa irratti xiyyeeffachuudhaan akka ofirraa ittisuuf kan gargaarudha jechuudha. Talaalliin dhukkuboota akkam akkamii daa'imman irraa ittisuu danda'a isa jedhuuf daranyoo sombaa, dhukkuba laamshessaa, garaa kaasaa, dhukkuba gifiraa yookaan miizils isa jennu, akkasumas dhukkuboota sirna hargansuu gara olii yookaan upper respiratory fi dhukkuboota sirna hargansuu gara gadii fidan, keessumaa nimooniyaa fiduudhaan kan beekaman dhukkuboota kana ittisuudhaaf gahee guddaa qabaa jechuudha. Kan biraan dhukkuba teetaanisii ittisuudhaaf talaalliin baay'ee barbaachisaa fi daa'immaniif faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Kan biraan dhukkuba vaayirasiitiin dhufuu fi tiruu dhiitessuudhaan yookaan hepatitis isa jedhamu fiduudhaan beekaman ittisuudhaaf talaalliin gahee guddaa qabaa jechuudha. Egaa faayidaa haganaa erga qabaate daa'imni talaallii kana yoom fudhachuu qaba isa jedhuuf daa'imman talaallii kana fudhachuu kan qaban akkaataa sagantaa yookaan iskeejulii ogeeyyiin fayyaa bakka itti kenniinsa bu'uuraalee tajaajila fayyaatti qindeessanii isiniif kennaniin sagantaa keessan kan hordoftaniif kan fudhattan yommuu ta'u, daa'imni tokko akka dhalateen battalumatti talaalliin laatamu ni jira. Innis dhukkuba pooliyoo ittisuudhaaf akkasumas yookaan dhukkuba pooliyoo yookaan dhukkuba laamshessaa jennee gara olitti kan dheerre sana jechuudha. Akkasumas dhukkuba daranyoo sombaa ittisuudhaaf battaluma daa'imni tokko dhalatetti kan kennamu yommuu ta'u, itti aansuudhaan dhalatee torbaan ja'atti talaallii marsaa lammaffaa fudhachuu qaba jechuudha. Marsaa isa itti aanu yookaan sadaffaa yoom fudhata isa jedhuuf torbaan kurnaffaa dhalatetti marsaa sadaffaa ni fudhata jechuudha. Marsaa isa itti aanu yookaan marsaa arfaffaa yoom fudhata isa jedhuuf dhalatee torbaan 14ffaa isaatti talaallii marsaa arfaffaa argachuu yommuu qabaatu, dhalatee ji'a ja'affaatti vaayitaamin A yookaan immoo dhukkuba hir'ina vaayitaamin A ofirraa ittisuudhaaf kan laatamu waan jiruuf isas laachuun baay'ee barbaachisaa yommuu ta'u, inni shanaffaan daa'imni tokko dhalatee ji'a salgaffaa isaatti dhukkuba gifiraa kan isarraa ittisuu danda'u talaallii dhukkuba gifiraatiif laatamu fudhachuu yookaan kennamuufii qabaa jechuudha. Marsaan inni xumuraa daa'imni tokko waggaa tokkoof ji'a 3 yommuu ta'u, talaallii gifiraaf laatamu marsaa isa lammaffaa isaa fudhachuutiin kan xumuru ta'a jechuudha. Talaalliin miidhaa qabaayii jedhanii hawaasni gaaffilee ni gaafatu. Abadan talaalliin miidhaa hin qabu, faayidaa malee. Faayidaan talaallis akkuma armaan olitti eerretti madinummaa yookaan dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu daa'ima tokko kan cimsuuf kan dagaagsudha. Egaa daa'imni tokko talaallii akka fudhateen sa'aatii 24 hanga sa'aatii 48tti yookaan guyyaa jalqabaa tokkoffaaf lammaffaa
dhaqni gubuu, danfisiisuu yookaan ho'isuu, boo'uu yookaan immoo hunkuramuu yookaan olii gadi jeeqamuun mul'achuu ni danda'a. Kun amala talaalliin sun qaama daa'imaa irratti fidu waan ta'eef isa kana ilaalanii guyyaata jalqabaa lamaan kana keessatti maatiin dhiphachuu hin qabanii jechuudha. Daa'imni talaalliin hin laatamneef yookaan laatamuu hin qabneef jiraa isa jedhuuf eeyyee jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf daa'imni haati dhukkuba HIVdhaan qabamtee jirtu tokko yookaan daa'ima keessatti dhukkubni HIV jiraachuu isaa mirkanaa'e tokko talaallii hin fudhanne ni qaba. Isa kanas ogeeyyii fayyaatu murteessee yookaan hubachiisee maatiidhaaf laata waan ta'eef inni kun ogeeyyiin fayyaa kan gorsaa fi qajeelcha laatan ta'a jechuudha. Egaa sagantaa talaallii ogeeyyiin fayyaa bakka itti kenniinsa bu'uuraalee tajaajila fayyaatiin alatti maaliif yeroo tokko ogeeyyiin fayyaa manarra adeemanii daa'imman talaalu kan jedhu gaaffiin ni ka'a. Sababiin kanaa maalisa jedhuuf akkuma beekamutti talaallii daa'imni argate kan duraa sun persentii ol aanaa dhukkuba ittisuuf gargaara malee persentii 100% daa'ima tokko dhukkubarraa bilisa gochuu hin danda'u. Persentii 70 hanga 80, persentii 80 hanga 90 akkaataa akaakulee talaallii laatamanii dhukkuba laatamanii fi sanatti dandeettii ofirraa ittisuu daa'immanii persentii hagana ga'u kana akka isaan qabaatan taasisa malee persentii 100 yookaan guutummaan guutuutti dhukkuba irraa bilisa isaan godha waan hin taaneef persentii muraasa hafte kana akka ol dabaluu 100 akka guutuuf akkasumas daa'imman sababii adda addaaf dhibee humnaa oliitiin yookaan rakkoo humnaa oliitiin hin talaalchifamin hafanii fi dhibeen fayyaa naannoo tokkotti yeroo argamu yookaan mudatu isaan kana ittisuudhaaf du'aa fi dararama sababii dhukkuboota sanaatiin daa'imman irra ga'u hambisuudhaaf manatti deemamee talaalchifamaa yookaan talaalliin ni geggeeffamaa jechuudha. Akka naannoo ta'uu danda'a, akka ganda yookaan aanaa tokkotti ta'uu danda'a, akka biyyaatti ta'uu danda'a. Kun yeroo dhukkubni tokko yookaan dhukkubni baay'ee daddarbaaf hamaa ta'e tokko naannoo tokkotti mul'atu kan taasifamu yookaan sagantaa bifa akkasiitiin kana dhukkuboota kana ittisuudhaaf qindaa'ee hawaasaaf dhiyaatudha jechuudha. Kanaaf dandeettii dhukkuba ittisuu daa'imman persentii olaanaa yookaan persentii 100 akka ta'uu fi warra kanaan dura hin yaalamne balaa dhukkuba sanaatiin akka hin miidhamneef talaalchifama manatti deemsifame jechuudha. Daa'imni tokko marsaa jalqabaa yookaan marsaa lammaffaa yookaan marsaa sadaffaas ta'uu danda'a. Marsaalee talaalliin itti laatamu keessaa marsaa isa tokko yoo hin fudhatiin hafe maal gochuu qabna? Marsaa isa tokko hin fudhatiin yeroo hafe marsaa isa itti aanus itti daballee addaan kutuu osoo hin taane deemnee ogeeyyii fayyaa mariisisuudhaan marsaa hafee jiru talaalchisuu fi akkaataa gorsa ogeeyyii fayyaatti itti fufinsaan sagantaa nuu ba'een deemsifnee yaalchisuudha malee marsaa sadaffaa yookaan marsaa lammaffaa yookaan marsaa arfaffaa waan hin fudhanneef marsaa shanaffaa fudhatamuu hin qabu, marsaan tokkoffaa waan hin fudhatamneef marsaan lammaffaa fudhatamuu hin qabu. Isa jedhuun daa'imni tokko talaallii isaa addaan addaan hin kunne gochuu qabna malee sababii kanaatiin sababeeffannee addaan kutuu hin qabnu jechuudha. Egaa walumaa galatti waa'ee talaallii ilaalchisee sagantaan keenya har'aa kana fakkaata. Gaaffii, qeeqaa fi wanta ifa hin ta'in yoo jiraate komentii godhaa, laayik, sabskraayibii fi sheerii walii gochuudhaan hubannoo fayyaa hawaasaa haa cimsinu, hubannoo fayyaa waliif haa daddabarsinu. Nagaan nu jiraadha. Hedduu galatoomaa. Dhukkuba dursanii ittisuun yaalanii fayyisuu.